So kun kutaa sadaffaa CCNA kilaasii keenyaati. So viidiyoo darbe irratti akkamiin akka packet tracer install goonu ilaalleerra. Amma immoo packet tracer isa install gooniin hojjetu isaa ilaalaa jira. So fakkeenyaa kan asirratti fe'amee jiru packet tracer 5.0 dha. Kanan kana filadhee fi kun looginii naman gaafatu inni kaan bakka interneetiin hin jirrettis nama rakkisa waan ta'eef accountis create godhadhaalee waan isa rakkisuu fi isa kana filadha. So packet tracer 5.0 so yegubannu interface akkasii arganna. So inni kun design space jenna bakka itti drawing waan hundumaa simulation hojjennudha. Asirratti device bakka itti filannudha. Fakkeenyaaf asii tuqee desktop jira asirraa computer desktop laptop asirraa filachuu dandeenya. Bilbilli ni jira wireless device yoo barbaadne addanaa filachuu dandeenya. Router firewall waan hundumtu asirra jira wanti network na barbaachisu keebiloonni akkasii gosi hundi isaanii asiin jiru. So fakkeenya keenya ammaa kanaaf mee computer lama gosoonni asaa fidannu. So computer lama akka isaan waliin haasa'anii barbaanna. So kanaaf maal nu barbaachisa? Transmission medium nu barbaachisa. Tokko yookaan wireless dha yookaan immoo keebiliidha walitti akka isaan wal dubbisan gochuu dandeenya jechuudha. So kan namatti tolu as packet tracer simulator ini visualize gochuu dandeenya computer kamii akka fayyadamaa jiru asirraati. So zoom goone inni nu kennaa jiru power on off qaba asirraati. Cufus dandeenya computer kana dhageessanii sagalee isaa yeroo banannu asii green ta'a. So waan hunduma akkuma normal computeritti configure gochuu dandeenya jechuudha asirraa. So computer lama akka isaa walitti haasaa wanti gochuu IP da IP address yookaan internet protocol qaba. Akkuma silkii bakka tokko bakka biraatti yeroo bilbilu lakkoofsaan bilbilu kunis unique number qaba. Mata duree baay'ee bal'aa waan ta'eef guyyaa biraa lecture party irratti itti deebina. Ammaaf software kun hojjetaa jiraaf hin jiru isaa ilaaluuf wanna deemnuufi so akkasumaan itti fufnu jechuudha. So kanaafi lakkoofsan kennaafi IP address kennaafi bifa adda addaan kana set gochuu dandeenya. Asiin seenuu danda'a configuration kan jedhu asirra yookaan immoo configure automatically asirra fast ethernet kan jedhu tunne IP address kennaaf jira. Fakkeenyaaf computer isa jalqabaa kanaafi 192 tokko 68 classii kennaaf jira. So 0 jedhe isa kana subnet mask isaa classii waan ta'eef sorry asii gora barreesse 168.1.1 so automatically subnet isaa classii waan ta'eef nu kennee jira. Inni nu maashinii lammataan nuti kenninu lakkoofsa kanarraa adda ta'uu qaba jechuudha. Kun unique ta'uu qabdi network local area keenya irratti waan ta'eef isa moo lama goona. Akkuma kanaa goone lama goona lakkoofsa sheeduma kanaaf copy godhadhe nan bana asitti banamte dhokatte. So config asi fast ethernet jedhe sheeduma qofan jijjiira. So subnet mask isaa tokkuma. San booda maaltu naafa kana wal quunnamsiisuudha. So ammaaf keebilii fayyadama. So walitti naqirfa kanaani so wanni hunduu sirrii yoo ta'e greenii ta'a jechuudha. So check gochuu dandeenya. Computer kanarra jirre asii desktop kan jedhu jira. Command prompt bannee pingen nattaasayii jennaan PC isa kanaan. Mee dursa PC kana branch A jennu yookaan amboo isa kana isa amboo jirudha. Inni kun immoo ka Dirreedawaa jirudha. Sorry. Level kennuu fi dandeenya. So walitti haasofsiisuu deemna. Nambane. Come on. So command prompt baniin IP address isa kanaan barreessaa jechuudha. So maal jenna? Ping jenna. Ping 192.168.1 ini mataa masaa tuudha inni kuni. So yoo communication sirrii jiraate sample data ofii masaan ergeeti data afur ergee arfan keessaa meeqatu Dirreedawaa ga'e meeqatu immoo karaa tafee isa nutti hima jechuudha. Amma sirraa yeroon interiitu. So akkuma isin argitan amma reply argataa jira deebisaa fi jira. So dhumarratti nutti paaketii afur ergee kan duubaan receive ta'e afuridha. Kan gidduutti bade yookaan karaa irratti bade hin jiru jechuudha. So pingin testing toolidha jechuudha. Connection establish ta'e ramuun taane ka jedhu kan nu deebisuudha jechuudha. Amma maaliin godhaa mee
IP isaa kan asirra hin jirre barreessa wanta hin jirre. Neetworkii keenya irra kan hin jirre jechuudha. So ping amma sadii hin qabnu. Sadii kanatti ergaa nama jalqaba erguu yaala. So iddoo seen argatiin jira amma dhaabbatee jira akkuma argitanii request time out. Maaliif destinationii nuti provide gones hin jiru wanna ta'eef jechuudha. So bifa kanaan check goneerraa guyyaa biraa detail isaa IP maal akka ta'e akkamitti hojjeta computer hedduu yoo ta'e wireless qabna sirraama booda itti deebinaaf malee wireless device qabna wireless configure gochuu dandeenya isas kun router jira isallee IP address DHCP akka inni fayyadamu akkamitti goona IP address kennee fi waa hunda akka inni godhu dalagsisuu dandeenya jechuudha gosa computer hedduu qabna hunda isaanii asitti fayyadamna so ammaaf ni ga'a boru kutaa arfaffaarratti maalidha IP address computerri lama walitti haasa'uuf maaltu san barbaachisaa MAC address jira IP address jira waa hedduu jira network layering keenya bal'aa wanna ta'eef isaaniif kan kana fakkaatanii waliin ilaallaa amma koorsii kana finnutti dhiisnu isin immoo hiriyoota keessaniif sheerii gochuun dargatina so akka moraaliin nuuf ta'utti